Abdi, Wayye. maaloo si yaadee mana Waaqayyoo keessaa maaliif badde? Yee? Mana Waaqayyoo waldaa saba Waaqayyoo gattee Kiristoosiin gantee maaliif badde? Yesuusoo balbala banee si eegaa jira. Ammayyuu qolli booyyee fuula kee duraa hin dhumne moo? Maaliif turte amma yawwana? Maal waa dhugu? Maalni? Abdi, dargaggeessi sun qabeenya abbaa isaa biraa fudhatee badee dhaqee booyyee biratti fixe. Qabeenyi sun gaallamoota biratti fixee ka'ee waan nyaatu dhabee gara moggaa dhaqeetiyyuu booyyee guutti ka'e. Booyyee gidduu taa'ee booyyeen qola booyyee nyaata. Inni immoo qola booyyee nyaata. Maa buustanii? Waayi? Maa buustan please? Dhugaa yoo fi bu'e malee namni buuste waan jiru natti hin fakkaatu. Hiriirti biraa nama bu'uun jaallattu ishee buuse taayoon. Maaloo dhufaan jiru jedhiin itti meedhinni. Maala gashaa maala? Eegaa balbala banee si eegaadhaan dhuftu jedhee miti. Yesuus balbala banee si eegaadhaan jedhee miti hin dhufuu jedhe. Gashaa waa warri waldaa jedhan nutti himu please. Gali deebiiti lakkoofsa tokko argadhu. Wayye. Abdi, Oko. maqaan kee yeranne? Yesuus balbala cufadhu rakkoon qabuutii naa jedhiin yaa dhokko abshir. Yesuusin immoo Eh, innoo waaqa miti. Nama jettee beekamu. haasa'uu barbaadde moo? Lakki haasa'uun barbaade miti nama naasee malee. Yesuus waaqa. Sagantaa iidaa jedhaniif malee naasa'u na ture sila. Ingantee abbee garaa guutuu. Maal naan jedhe mee maal Yoo naan didee jedhe utaale immoo naaf fedha. maal naan jedha kottu naan jedhe Eeyyee, ani garaa bal'aan sii qaba. Kottuu deebi'i. ishee Birriidhaaf jettee, jireenya har'aatiif jettee, jireenya isa borii hin dhabinii. Kottuu balballi birrii banaadha. birrii meeqa fudhate siin jedhe birrii meeqa fudhate siin jedhe Inni itti hojjettu duwwaan iyyuu si ga'a. Maalitti goota? Yoo jiraatte waggaa 80 70 caalaa jiraatta. Isa iyyuu yoo jireenya qajeelaa jiraatte jiraachuu dandeessa. jedhe Jedhee miti. Hmm. Akkasiin jechaan jiraan. Innoo maal jedhe malee yaada rabbi waan wani jedhe natti himu. Deebii siin jedhe. Dhala koo Eessatti dhala koo gara kootti. okay wallaahi billaahi maqaa kee hin beeku wallaahi an karaa yesuusitti ila ergan deebi'ee ji'a sadiif wayi lakkoofsaan jira ati gara isaatti deebi'aa dhooku boo'een sitti maaniyyuu wallaahi ani maantu dafee naa dhumuu malee nan bu'aatu barbaade ati gara isaatti deebi'i gara kootti deebi'i siin jedha yesuus Garri Yesuus gara kamii? garri yesuus immoo karaa dhugaa karaa sirrii karaa inni kadhataa ture karaa inni barsiisaa ture karaa rabbi tokkichaati. Barumsa jal'inaatiin sammuun kee bitamee jireenya bara baraatiif qophii sirkaa buusanii harka kee duwwaa si taasisanii dhumarra abidda bara baraatiif silaachuuf deemaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf barumsi jal'inaa eessa jira yoo jettu maa buustuu wii wallahi moodinetara kana lafan na qaba akka maaludha isinii wallahi nama dabbarinaa bannaataa jechuudha. Maal nama akkasiitti kan nuyi lallabanne eenyutti lallabanna please. Ustaas barumsa dogoggoraatiin si jallisanii abidda bara baraaf si qopheessanii jedhedha yeroo. Wayyee. Abdii maqaan kee ammayyuu abdiidha. Abdii jechuun isa dhufuuf jedhu sana abdiidhaan kan eeggatu
qaanii malee, leeyyoo malee, obsa kan qabu, obsaan taa'ee rakkina, beela, gidiraa biyya lafaa kanaa dandamatee Kiristoosiin kan eeggatu abdii qaba. Abdiin immoo nama hin leeyyaasisu jedha macaafni. Ati akkamitti abdii kutattee utuu Yesuus deebi'ee hin dhufin jireenya lafarraa kana bakka lamatti kuttee Yesuusiin gooftaa miti ergamaadha jettee sammuu kee amansiisuu dandeesse? Animmaa akkamittan sammuu koo amansiise beektaa macaafichuma ani itti amanaa turetu Yesuusiin waaqa miti ergamaa rabbiidha. Ilma namaa tokkichummaa rabbii barsiisuudhaaf kan ergame ani ofii kootii humna hin qabu akka abbaan koo na ergetti nan faradaa firdii ani faradus immoo qajeelaadha isa jedhu fa'aa dubbifadheen ofii isaatii humna waaqummaa aangoo waaqummaas akka hin qabne macaafa qulqulluu irraa barbaadee dhabee innis anatti amanaa abbaa koottis amanaa namni anatti amanee osoo hin taane abbaa kootti amanee jedha. Abbaa kootti amane jechuun anatti hin amaniina abbaa kootti amanaa malee jedha. Akka nuyi isatti amannuufis inni guyyaa tokkollee fedhees barbaade hin beeku. Isatti kan nuyi amannu immoo akka rabbii isa ergee fi ergamaa rabbii isa jaallatamaa fi isa gaarii akka ta'e beeknee akka nuyi itti amannuuf malee akka nuyi waaqa jennee itti amannuuf miti. Sababiin isaa ilmaan namootaa Rabbiin godhanii Yesuusitti gaafa amanan jireenya bara baraa yookiin isa jannata jedhamu keessaa akka gadi baafamanii atiyyuu qubanii qabda. Sababiin isaa Rabbi tokkicha ofii isaa qofaaf waaqeffatamuu fi gabbaramuu barbaada. Of biratti Rabbi tokkollee hin barbaadu. Rabbi hinaafaadha. Waaqayyo waaqa hinaafaadha. Of biratti waaqa tokkollee hin barbaadu. Kanaafiyyuu Rabbi kan biraa hin barbaanne kana qofaasa waaqeffachuu filadhee isa karaa Yesuus isanni kadhachaa ture. Eloo'ee Eloo'ee lama sabaktanii yaa Rabbii koo na dhiiftaaree jedhee isanni kadhate. Akkasumallee gaara Siinaa irratti ol ba'ee isanni halkan guutuu kadhachaa ture sana isanni gugguufaafiif gabbaraa ture sana gaafa Alaazaar irrafe jedhee Alaazaariin dhaqee lafa inni rafee kaase yaa abbaa sin kadhadhaa namoonni na bira jiran akkasi dhaga'aniif malee akkati na dhageessu nan amanaa jedhee isanni kadhatee Alaazaariin boollaa baase sana. Isa amanuun filadhe karaa isaan filadhe isanni amanettan amane isanni jaallateen jaalladhe karaa inni filateen filadhe yaa obboleessa koo karaa badiisaarra hin jiru siin jedha. Abdii Yesuus Kiristoos bara baraan hamma waaqa irrattis lafa irrattis mootummaan kan isaati jedhamee barreeffamee jira. Waaqa irrattis mootummaan kan isaati, lafa irrattis mootummaan kan isaati. Aangoon waaqummaa isaati gateettii isaarra jira jettee lallabdeetta. Lallabni ati lallabde ani mucaa si jalatti guddate sirkaas lallaba fudhate sirraas raajummaa faarfannaa sirraa dhaga'ee guddateedha. Har'a garuu abbaa koo taateetu jirtu anaaf mucaa taate. Ati akka warra isa macaafni qulqulluun akka daa'immanii deebi'anii warra haannanii kajeelan taatee ijoollummaatti gadi deebite. Ijoo abbaa kootiyyuu deebi'ee xinnaate. Akkas gaafas hin jedhu Waaqayyo siin gaafa waame gara biyya lafaatti dhaqaati namoota hundumaatti dhuga baatuu koo godhaa barsiisaa karaa jireenyaa isaanitti himaa jedhe. Ati garuu akka Deemaas Phaawulos duukaa isa ba'e sana baatee karaatti Damaasqoo keessatti hafte. Baay'ee gaarii. Har'allee amma daarii lafaatti lallabaan jira. Sittillee lallabaan jira. Nam hundumaattuu lallabaan jira. Aangoon gooftummaa eeyyee kennameeraa fi yoo jette kennameera. Abrahaam gooftaa jedhamee waamameera. Abrahaam gooftaa jedhamee waamameera. Waamameera. Eeyyee waamameera. Daawit gooftaa jedhamee waamameera. Museen ilma Waaqayyoo jedhamee waamameera.
Maal macaafa kee keessa nagaa fattaa iddoo kamitti naan jettaa bannaatiin dubbistu. Kanaafiyyuu Abdii gooftummaanii fi qabee waaqummaan adda adda yaa obboleessa koo dhaggeeffadhu gaa abdii dhaggeeffadhu qabeenyi gaa darba, beekumsi darba, dhaggeeffadhu waa'ee qabeenyaatti hin beekamtiin deebinaa. darba. Jireenyi bara baraa garuu ammallee siif qophaa'ee jira. Dafiitii gara Iyyasuus isa itti amantee isa gantee sanatti deebi'i. Akkuma Toomaas sana quba kaa'e ilaali. In fayyisaa, in jiraachisaa inni. Yaa obboleessa koo ati lafa itti ani waaqayyodha anatti amanaa Yesuus jedhu naa fiddee jennaan amma kottuuti sa'aatii kana bakka hin jiru raayidii qabadhuuti na fuudhii waldaa dhaqe. Dhugaadhaa? Dhugaa rabbii lafatti Yesuus ani waaqayyodha anatti amanaa naaf sagadaa na gabbaraa lafa jedhu qabaatteennaan wallaahi namni 557 kun haa dhaga'u. Ani baay'ee jechuun murannoo kootti eenyu fuudhuu danda'u dhugaa dubbachuudhaaf. Ani fakkeessuun jaalladhu si galee. Lafa Yesuus ani rabbidha ani waaqayyodha anatti amanaa ana gabbara lafa inni jedhe yoo jiraate kottuuti na fuudhii waldaa dhaqe raayidii qabadhuuti. Annan dhufa raayidii qabadhu danda'u. Abdii. Dhugaa rabbii dhugaa dhiisi gamman qoosini. Na dhageessaami? Sirriittan si dhagaa. Abdii. Yesuus Nan dhagaa. Kiristoos ati na barsiisteetta. Sirna wangeela baradheeraan. Yesuus Kiristoos aniif abbaan tokko hin jenne. Anaaf abbaan iyyuu tokko jechuun akkamitti tokko jedhetti fakkaata biroo koo waa'ee anaaf abbaan tokkoon ani waaqayyoodha jechuu barbaade osoo hin taane barumsa waa'ee abbaa gatii barsiisaa jiruu fi waan akkasii haasa'eera. Isa kana osoo hin taane ammatti daayireektirii waa'ee tokkummaa yookiin immoo waa'ee yuunitii waa'ee walitti dhufeenyaa waa'ee sillaasee nattaasofta osoo hin taane kunoo nama 580 kana si duukaa fidee nan dhufa lafa ani waaqayyoodha koottaa na gabbaraa koottaa na kadhadhaa. Lafanni jedhu yoo jiraate kuna Abdii largee Maatiyos 28 lakkoofsa Maatiyos 11 lakkoofsa 28 irraa ba'aan keessan kan isin tulfaate gara koo kottaa ani isin boqochiisa waanjoo koo baadhaa waanjoon koo hin ulfaatu jedhe Yesuus Kiristoos. lakkeen wanjoosaa hin baadhu dhaggeeffadhaan wanjoosaa illee hin baadhu. Amma dhumaatti cimee kan dhaabbatu inni maaloodha? Abdii beetta mootummaa seexanaa kana keessaa bayi gara Yesuus kottu. Kottu dhaggeeffadhu akkasiin jedhee wanjoolleen baadhu ani wanjoo baachuuf illee hin barbaadu garuu maa inni ba'aan wal isin tulfaate kottaa jechuufi ani waaqayyoo jechuun tokko miti ammallee obboleessa kiyya lafa inni ani waaqayyoo na gabbaraa jedhu yoo qabaatte kottuu lakunoo ustaas arabiin faa dabalannee dhufnaa ustaas jafaariin hundi keenya yoo xaqilaallaan keenya namni 600 fooyyee asirra jirru hidhuuna bor waldaa lafati jirtu dhufnee gooftaa fudhannee inni waaqannetti amanne lafa inni ani waaqanatti amanaa na kadhadhaa jiru yoo jiraate. Abdii waa si gaafadhu waaqayyoo hin gabbaramaa? Waaqayyoon gabbaramaa? Eeyyee. Hin gabbaraare? Hin gabbaramaa waaqayyoo gabbaran fudhataa? Hin gabbaraare hin jedhe. Deebii sirrii naalaa dhuka hin gabbaramaa Sirriin si beeksisaadha. Kan hin gabbaramne hin gabbaraare wayii. Hin gabbaramaa waaqayyoo abdii. Innati jilbeenfattee innati kadhachaa ooltu innati akka yaa rabbi jettee innati jilbeenfattee jala kufaa ooltu maalidha? Inni kadhachuudha moo gabbaruudha? Gabbaruu baay'ee hiikii gabbaruu keessatti yaadaa jirtu osoo hin taane rabbiin gabbaruu jechuun rabbiin Seexana gabbaruu duwwaadha kan dhagaan darbatamee fi ati ammallee fuulli kee badee isa durii miti abdii durii argaan jiruan fuulli kee badee manca'ee iji kee olii gadi babbadee kunoo ayyaanni waaqayyoo surraan waaqayyoo sirraa fuudhamee qullaa taatee jirta akka addaafa warra cubbuu hojjetanii. Dafi ilmi waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos si fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe siif jedhee du'e siif jedhee waraaname siif jedhee akka nama cubbuu qabu ta'e dafi amma qalbii kee diddiirradhu. Hayyee yaa rabbi baala garraamii kana rabbi baala ustaas arab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadhadhaafi namicha kanaaf. يا الله الله بساتنا أجابسيس نما باستر اللي فنت فكاتني
Wallahi nama garraa paastera garraani. La paastara dhugaa kasarri barate yoo ta'e guyyaa tokko sagantaa nu qabdee nu mariisista akkas wayyaa. Nutti akkasin nutti lallabuu irra wayya. Akkas gaariidha. Maaliif jennaan eega silaa koota gara Yesuus jedhe yoo waaqa ta'es waa'ee waaqummaa irratti yoo isin jedhee fannifame akka jechaa jirullee ta'e waa'ee saniit irratti mata duree saniit irratti maaliif jennaan rakkoon jiru.